nagaan sinii faata hordoftoota YouTube chaanalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaa ta'u har'a jechuun miti har'an dubbadhe malee garuu gidduu kana jechuudha ji'a kana keessa waa tokko natti dhaga'ama waan tokko baay'ee natti dhaga'ama jechuudha duraanuu garuu na keessa jira waan tokko yeroo sinitti abaasu jira miti sinitti dhaga'ame yerootti baay'ee sinitti dhaga'amu jira waan keessa darbitan jechuudha wanta keessa darbitanii fi waan isin darbi tokko yerootti sinitti dhaga'ame sin cinquun jiru yerootti namatti himattan illee dhabdan jira anaan garuu maaltu natti dhaga'ame seetan gidduu kana garmalee wanti natti dhaga'amu waa'ee barumsaati jechuudha durayyuu barumsa garmalee hin jaalladha dhugaa waaqa barumsa garmalee hin jaalladha har'a garuu dookumentoota koo hunda gadi baasee jechuudha baay'ee waan natti dhaga'amee fi garmalee waan natti dhaga'ameef dookumentoota koo gadi baasee ilaaluuf yoon jedhu garuu imimmaa kiyya qabachuu hin dadhabe yeroo baay'ee wanta ati nan ta'a jettee barbaaduu fi wanta ati baay'ee jaallattu siin milkaa'u waan ati bakka akkas ta'uun qaba jettee yeroo kee kennitee waan hundumaa gootee hojjettu siin milkaa'u ana jechuun barumsa baay'een danda'a dhugaa waaqaa jechuudha bakka toppiteenii keessa baheen beeku toppiteenii beektu warreen baratanii yeroo itti raankii keessa ba'us jira yeroo tokkoffaa bahee jira yeroo lammaffaa bahee jira yeroo sadaffaa bahee jira yoo akkam guddatti toppiteenii keessaa hin bahu jechuudha toppiteenii warra waliin dorgoman jechuudha isa keessa kan inni baradhu jechuudha amma kutaa 12 jechuudha garuu haaluma kanaan ta'ee garuu qabxiin kiyya kutaa 12ffaa haala hin eegamne ta'e jechuudha waan hin eegamne ta'e jechuudha dhugaa waaqa unkaan ana miti barsiisonni kiyyallee qabxii kutaa 12tti fayyoonii akkas jalaa dhufa jedhanii yaaduu miti hin tilmaaman dhugaa waaqa yaaduu miti hin tilmaaman anis unkaan qabxii xiqqaan naa dhufa jedhee yaaduun ture sababni isaa poteenshaalii kiyya baay'een beeka dandeettii kiyya baay'een beekasi dandeettiin kiyyas kan naa mirkanaa'e ture garuu akkamitti akka ta'e aydoonnu ammallee anaaf gaaffiidha qabxiin kiyya kutaa 12ffaatti qabxii seensa yuunivarsiitii naa guutuu dide seensa yuunivarsiitii illee naa guutuu dide jechuudha qabxii jaani jalaa hir'ate bara sana dubartiin 290 seenti dhiirri garuu 300 meeqa akka ta'e hin beeku hankoo garuu qabxii jaani jalaa hir'ate seensuma yuunivarsiitii illee na seensisuu dide jechuudha osoon seene illee isa waaqa beeka jechuudha waan ta'anii hin yaannetu narratti dhufe jechuudha dhugaa kutaa 12ffaatti kutaa 10tti garuu siriin qaba dhugaa waaqa 3 qabxiin kiyyallee baay'ee gaggaariidha jechuudha naachuraaliidha kan inni baradheesi naachuraalii baay'een danda'as maatsiifaa keemistiriifaa isaan kana biifaan qaba joogiraafii een qaba ndaamu warra sooshalii ta'anii hin danda'u histiriifaa siin qaba haala kanaan kutaa 10tti qabxiin kiyya 3dha 12 gahee garuu qabxiin kiyya yeroo akka kana na jalaa dhufu dhugaa waaqa ministeriin kiyyallee 86.6 qabxii naamni tiraanskriptiin naamni isa fuuliidha baay'ee fuuliidha jechuudha haala kanaan baradhee as gahee dhugaa waaqa qabxiin kiyya kutaa 12ffaatti akkana na jalaa ta'uunsaa baay'ee dhagaddisiisa jechuudha biyya arabaan hin beekneef takka mul'ata biyya arabaa hin qabne abjuu biyya arabaa hin qabne yeroo dhuma sanaa kaasee akkan biyya keessa badu
na murteessise haa ta'u inni gaarummaadhaaf hunduu keessa darbame as gahameera amma kana keessa gahameera amma garuu baay'ee natti dhagahama baqa hiriyoota tokko illee baay'ee niin qaba kan waliin dorgomaa baane amma isaan bakka gurguddaa fa'aa jiru isaaniin fa'aa yeroon argu baay'ee natti dhagahama garuu ammallee waan keessa jiru waaqa gaddisiisuun gaarii miti baay'ee gaariidha dhugaa waaqa inna daa'ima qaba abbaa manaa qaba wantoota namni tokko hin qabne qaba garuu iddoo masana na dhukkubachuudha yeroo baay'ee inna wanti tokko immoo yeroo masaattidha kan bareedu yeroo masaatti sadarkaa masana baratte yoo iddoo namaa geesse baay'ee itti tolachuudha ammas taanaan barachuudhaaf yeroon koo darbee osoo hin taane namni osoo mana barumsaa baay'inaa hin naqiin torbanitti tokko dhaqeeyyuu ka fedhe digirii isaa maalii isaa fudhachuu danda'a. Kolleejjonni kan yuunivarsiitii kolleejjiin tokko baay'ee warri nama dirqan hin jiran guyyaa qormaataa fa'aa dhaquu hin danda'a maallaqaan baratta waan ta'eef baay'ee nama cinqan garuu isa osoo hin taane anaan kan na cinqee yeroo sanatti osoon anis akkanaa milkaa'ee qabxiin kiyya anis yoona oddoo akkanaan jira ture oddoo itti sammuu koo keessa jira oddoo yaadusa achiin jira ture jedha yaa haala kam keessattuu gaa oddoo hirrina kee yoomiyyuu si quuqa osoo akkam sii guute osoo akkam sii ta'e illee wanta tokko barbaaddee dhabdeetti taanaan bakka sana gahuu dadhabdeetti taanaan yerootti si gaddisiisu qaba yerootti sitti dhaga'amu qabachuudha. Na haala hundumaa keessatti garuu waaqni galanni haa ga'uun jedha dhugaa warri lubbuu isaaniitti ana biraa dhabaman du'an nu biraa dhabaman illee baay'eetu jira waaqa gaddisiisuun gaarii miti garuu ani kana waaqa gaddisiisuufis osoo hin taane namas gaddisiisuufis osoo hin taane miira natti dhaga'ame dubbachuun barbaade jechuudha. Na yeroo baay'ee namni yeroo si madaalullee namni akka yaada isaatti yeroo tokko si madaaluu danda'a jechuudha. Waanuma ati dadhabduu taatee bakka sana gahuu dadhabdee waan tokko bakka duubatti haftee wayii itti ilaaluu danda'a. Yeroo tokko garuu wanti barnootaa kuni itoo yaadii wanti namatti dhufu carraadha. Carraa yeroo tokko carraa jechuudha. Akkam osoo hojjettu akkam cimaa taatee jirtu carraa ta'e si jalaa feerii ta'a. Namoonni hin yaadamne hin eegamne immoo milkaanii yerootti darban jira. Kanaaf hordoftoota kiyya yeroo baay'ee yeroo barattoonni eebbifaman waggaadhaan baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Garuu waaqni na gargaaree eebbifamuu qaba walumaa galatti jechuudha. Waaqni na gargaaree jechuudha. Yaa sanii duratti karoorfadhe sana kaayyoo gosa duraa sana illee yooni bira gahuudhaa baadhee eebbifamuu qaba baradhee jechuudha. Garuu har'a miira kiyya isinitti ibsachuun dhufe. Miira kiyya isinitti ibsachuun dhufe maaliif yeroo baay'ee sinumatti ibsadhe sinumatti naasaa sinumatti boos woo barbaachise sinumatti boo'ee niin baafadha haasa'uu yoo barbaadesi sinumarratti haasa'een baafadha qasinii baay'ee hiriyoottan koo waan taataniif waa baay'ee sin hubattu waan ta'eef nama jajjabeessuus hin dandeessu waan ta'eef yaada baay'eellee namaa kennuu dandeessu waan ta'eef isinirratti cinqii kiyya dhiphina kiyya yeroo baay'ee isinirratti viidiyoo baafadha jechuudha. Sababa isin na hubattaniif dhugaa waaqa. Sababa isin na jajjabeessitaniif. Yeroo baay'ee namni onlaayiniidhaan waan tokko yaadannaa ibsatu waanuma akka salphaatti fakkaachuu danda'a. Garuu yaada namni namaa kennu ilaalcha namni namaa barreessu baay'ee nama fayyada baay'ee nama jajjabeessa jechuudha. Hubannaa namni tokko hin qabne nama tokkotu qaba. Beekumsa namni tokko hin qabne nama tokkotu qaba. Ammaa kanaaf jecha soorii
soorii siniin jedha. Jaalalaan barumsaaf qabu addadha. Waan kamiinillee jechuudha. An harmee kiyyaa fi hojiin hojjenne dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dur yeroon baradhu barumsa baay'ee waan hin jaalladhuu fi yeroo baay'ee namni yeroo ijoollee baay'een mana barumsaatti yoo bahanii yeroo itti hojii mana keessaa harmee isaanii gargaaran jira. Ani garuu hojiin gargaaru mana barumsaatti yoo galellee kitaaba kiyya qabadhee kan qo'adhu jechuudha. Sababni isaa soorii hordoftoota kiyya haasa'uu hin dandeenya.